Hordoftoota chaanaalii Leelii YouTube nagaa fararri waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo jiran siniin jedha jiruu jireenya isin akkam sin bira ana bira hundinuu gaariidha galata waaqayyo jiran isinii jedha arra waliinii akkaataa inni itti Oliiveeraa irraa dibata hojjetadhe dibadhu waliin ilaalla kun Oliiveeraa ishee kana qopheeffadheen jira jechuudha. Akkaataa irra dibata hojjetan isinitti agarsiisa qodaatti godhadhu qopheeffadheera Oliiveeraa qopheeffadheera isa kaan immoo wajjumaan itti fufna jechuudha na wajjiniin tura. Jalqaba akkasittiin an harkaan hojjetadha isinitti miira ani mala harkaan fayyadameen hojjetadha malee gara maashinii gara maaloo dhaquu wanta naaf hin mijanneef jechuudha natti hin tolu. Kanaaf ogummaa mataa keenya fayyadamne buluu kan qabnudha jechuudha. Wajjiniin tura Oliiveeraa akkasiin qopheeffadha namni muraan ture mummureellee wajjiniin an hojjetadhan turanii booda keessaa carqiidhaan hin cuunfaa amma carqiin na bira jiru na jalaa cite jechuudha. Kanaaf jeelii isaa bichaan baafadhaa jechuudha na wajjiniin tura haala kanaaniin harkaan hojjetadha hordoftoota kiyya yeroo darbe viidiyoo hojjedheen ture. Rifeensa kootti godhachuu yeroo hundumaa haala kanaaniin hojjetadha rifeensa koo fayyadama malee wanta biraatti hin cannaqamu jechuudha. Ogummaa yookaan mala mataa keenya fayyadamne jiraachuu kan qabu isiniin jira malee naan mijatuudhaan sababa goone yoo of ganne wanta bareedaa miti an kanumaan fayyadameetu yeroo mana rakkoon qabu booda yoo jeelii isaa irratti tokko irratti hafe intalladhina waan ta'eef rakkina hin qabu isiniin jira. Na wajjiniin tura hojjedhee fixe walitti deebina. Hordoftoota kiyya haala kanaan jeelii Oliiveeraa yoo isinitti mul'ate xumuradheen jira jechuudha. Asumatti wanta na barbaachisuun itti daddabaladha jechuudha. Kanatti dabaladha. Xiqqoo isheetti dabaladha. Ani caala irratti dibata kan rifeensaa xiqqoon itti dabala. Caala irratti zayituunii ooyiboo iliin itti dabaladha baay'ee rifeensa kootii waan mijatuuf jechuudha. Kun immoo zayitii aamilaadha. Itti dabaladha. Xiqqoo ishee na wajjiniin tura. Kokonaatii illee ittiin dabala. Kokonaatiin amma na jalaa qorree jira hordoftoota kiyya. Xiqqoo ofirraa qaba. Qorree jira jechuudha. Kanaaf baay'eetti dabaluun nan barbaachisu na wajjiniin. Hordoftoota kiyya kun qurunfudiidha jechuudha. Ittiin dabaladha xiqqoo ishee. Kun qurunfudiidha. Xiqqoo isheetti dabaladha. Ammuma isinii danda'ame itti dabalattu. Kun zayituunii ooyiboo zayituuniidha. Baay'ee itti dabaladha rifeensa koo waan mijatuuf. Haala kanaaniin itti dabaladha jechuudha. Kana booddee qabbana. Hordoftoota kiyya haala kanaan walitti daddabaladhee jira. Kana booda qabbanarran godha. Daqiiqaa murtaa'eedhaaf sirriitti hin danfisaa jechuudha. Na wajjiniin tura dhuma isaa waliin ilaalla. Hordoftoota kiyya haala bareedaa kanaan jira jechuudha. Zayitiin kiyya amma jalaa dhaamsaa jechuudha. Haala kanaan sirriitti bisheessitu amma jalaa dhaamsa amma qabbanaa'etti hiyyamu. Hordoftoota kiyya haala kanaan qodaan qopheeffadheen jira. Xiqqoo ishee qabbanaa isa dibata hin taane waan ta'eedhaaf xiqqoo naa qabbanaa'eera nan garagalcha keessaan xallacadha jechuudha. Haala kanaan xallacha Oliiveeraa iyyuu keessatti hafesi. Sirriitti bisheesse ani qurunfudii fi Oliiveeraan itti dabale argitaniittu isin garuu roosmarii itti dabaluu dandeessu akkasumas zanjabiila itti dabaluu dandeessu an ammaaf kun nagaa an isinitti miira waan hin biraa argadheen fayyadama malee hin dhiisu tokko na fedhee tokko hin dhiisu isinitti miira ilaala. Oliiveeraanis akkasitti kan keessatti hafe hin baha jechuudha. Haala kanaanii waa'ee tokko gaariidha fayyadamaan isiniin jedha. Rifeensa koo kan fayyade kana yeroo hundumayyuu kanan dibadhee bula. Wanta isin bira jirutti fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee tokko gaariidha. Zayituuniin immoo rifeensa kootiin mijata kanaaf caaliseetti dabaladha jechuudha.
dirqama kan rifeensa bichaa miti zayituunii qofaan dibata wanta isin bira jiru qurunfudii irraa roosmarii irraa akkasuma zanjabiila irraa hojjetachuu ni dandeessuun isiniin jedhu hordoftoota kiyya. Baay'ee gaariidha. Egaa inni qabbanaa booddeen dibadhaa sirriitti hin qabbanoofne xiqqoo ho'ina qabachuu. Ho'ee jira. Egaa qabbanaa walitti deebina. Eshi hordoftoota kiyyaa walitti deebinee jirra. Haala kanaan naa qabbanaa'ee jira jechuudha. Amma gara gashee gara dibachuutti wajjiniin dibanna. Wajjiniin tura. Qodatti kana qopheeffadheera. Kanattiin gara gasheedha. Kanaan hin dibadha malee kana keessaa hin bahu jechuudha. Oliiveeraa yeroo oliiveeraa wajjin hojjetadhu kanaan hin dibadhu. Dhugaan isiniin jedha maaliifi oliiveeraan hin cunqisa jechuudha. Hin cunqisa furdata waan ta'eef kana keessa shiidhee hin bahu. Kanaaf kanaan fayyadama kanaan hin dibadha. Wajjiniin tura. Nan gara gasheedha jechuudha suma. Baay'een hojjetadhe jechuudha yeroo guyyaa guyyaatti waan hin dibadhuuf na fayyada. Akkuma bira gaafan qadaaduu ol ba'e jechuudha. Rifeensi kun immoo qoruddaamee jira. Galgala dibadheen akkas godha waan ta'eedhaaf amma immoo achiin hiika jechuudha. Rifeensi kun akkasitti jaallata isiniin jedhe akkas godhadhaa. Rifeensa baay'ee gaariidha dhugaa isiniin jedha. Haala kana xumuree walitti deebina. Rifeensa koo akka godhachuun hordoftoota kiyya isinitti himeen ture nama mijataa rifeensi koo waan akkasii jaallata malee rifeensi nama kamiyyuu hin jaallatan jedha baay'ee rifeensa jijjiiruudhaaf illee carraa guddaa qaba. Rifeensa baay'ee lallaafaa haala kanaan diddibattanii yoo fayyadamtan akkas isiniin jedha. Kana fakkaata jechuudha. Amma gara dibachuutti. Wajjiniin tura. Eeggan dibadhee ka'ee faaqqisa. Na waliin tura. Qabbaa kan keessoo isaatti. Kan namatti tola. Galgala yeroo hundumayyuu akkasittiin dibattanii masaajii gootanii yoo bultan yeroo hundayyuu rifeensa keessa yeroo muraasa gidduutti jijjiirrachuu ni dandeessu. Dhugaa mucayyoo viidiyoo ishee hordofee rifeensa koo jijjiirradhe kana hedduun keessa yoo hordofuu dandeessu. Mucayyoo Amaaraati Amaariffaan hojjetti Maksimangee jedhamti. Dhugaa waaqayyo ishee eebbisu wanti isheen hojjettu hundayyuu fayyadamee argeera. Hundi isaa wanta nama fayyadu jechuudha. Haala kanaan masaajii gochuu qabdu. Yerootti guyyaa guyyaatti isinumtuu yaada yerootti akkasitti rifeensi keessan dibatee jijjiiraman argatu jechuun soba jechuudha. Garanas dibee daddafee wal luka masaajii godha. Wajjiniin tura. Keessoo isaatti caafii isaa immoo dibata jabaataa biraa qabdan akkasuma vaaziliinii biluu maajikii qibaata biraa qabdan dibachuu ni dandeessu. Hangaruu galgalas dibadheera waan ta'eef amma akka ceesaan dibu galgalan dibadha. Akkas fiillafiitii isaa kana sirriitti dibdanii masaajii gochuu qabdu. Haala kana amma wal luka masaajii godhachuudha. Akka namatti tola. Masaajiin sirriitti barbaachisaadha. Rifeensa keessan guyyaa guyyaatti dibdanii akkasuma masaajii gootu taana yeroo muraasa keessatti jijjiirrattuun isiniin jedha. Wanti inni jijjiiramneef tokkoyyuu hin jiru. Masaajiin kun barbaachisaadha. Haala kana argitanii rifeensa keessatti godhachuudha.
argitanii baay'ee tokko gaarii dhugaan isiniin jedha. Kana baay'ee tokko na fayyade yeroo yerootti guyyaa guyyaatti akkasiin hin dibadha. Biyyaas yoo namni jenne guyyaa lama lamaan illee ta'a malee dhiisee hin beeku irra caalaa guyyaa tokko tokkoon hin dibadha. Namni immoo baay'ee isiniin mijanne torbee keessaa si'a 4 hojjetattanii kiyattu al tokkoon hojjetattanii kiyattu. Anamma kun yeroo baay'ee nagaa yeroo dheeraa nagaa yeroo dheeraa isin gahaa jechuudha. Al tokkoon hojjetattanii yoo kiyattan achiif fayyadamtu isiniin jedha. Baay'ee tokko filatamaadha bismillah. Kana fakkaata jechuudha. Maalan isinitti hima jijjiirama rifeensaa haala kana rifeensa laaffisuutti akkasuma rifeensi keenya immoo laafa taanaan hordoftoota kiyya dirqama carraa dheerachuu qaba. Dirqama carraa dheerachuu qaban isiniin jedha. Anammaa asumatti hin caafisaa bichaa nan xaqallalaa jechuudha. Galgalas waan hin dibadhuuf akkasumatti hin fo'a amma isaatti guyyaa kana. Qabatanii keessoo amma boriitti kaa'uu dandeessu. Deebitanis immoo akkasitti fayyadamuu dandeessu rakkoon qabu isiniin jedha. Rifeensi koo baay'ee waan akkasii jaallata kanaaf akkasii godhadha yeroo maranii jechuudha. Dhaan jaallatu isiniin jedha rifeensi kun. Gokkuma dhahachuu hin jaallatu rifeensi nama tokko dhahaa jaallatu hordoftoota kiyya. Wanti hunduu adda addadha jechuudha. Rifeensi illee kennaa garaa garaa qaba. Kana fakkaatan isiniin jedha. Baay'ee fayyada. Wanta na fayyade rifeensa koo jijjiirama guddaan gaggeessa. Tokkodhaan isiniin jedha guyyaa guyyaatti salachaanu yoo ta'e haala kanaan haala salphaadhaan rifeensa keenya fidachuu dandeenya. Bakka argitanii haala kanaan godhadha jechuudha yeroo mara. Viidiyoon kun har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya yoo isinitti tole laayik akkasuma obboloota keessanii sheer godhaan isiniin jedha. Wanta na fayyade keessaa tokkodha fayyadamaan isiniin jedha wanta baay'ee gaariidha. Wantuma isin bokkee jirurraa hojjetattanii yoo fayyadamtan gaariidha. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyo isin faana ta'u. Baay'ee.